fakkaatan mana kana fakkaatu naaf fuudhee. Mana haaraadhaa mushurra haaraadhaa akkuma argitan. Magarrajaa kun argisiisu. Hin bareedu kun. Kana achi fidee nama kun maashiniidha. Magarra jala magarra warra maadamiti. Hawwaala dhaabaatii malee babbareedaa kan warra dhaabaa. Mobbaako namni naa gammaddan jetta surma saayyuu. Maaltu sii gammada kanuma akka keetii yoo ta'e malee. Kanuma akka keetitu sii gammada jechuudha. Namni sii gammadu namuma akka keetiiti laala. Namuma akka keetii hattuudhuma akka keetii jechuudha. Hinatte baratama didaadhaan hinatteeni jechuudha. Fayyoo jalaa hatte. Hattuudhuma akka keetitu iyyuu sii gammada malee namni inni kun namni inni nagaa qabu namni inni waan ofiitiin buluu hin gammadu namaaf hin gammadu. Tokkoffaa immoo hin sobda soba qabda jechuudha. Har'aa isa faanaan oolaa inni mana oolaa maanaan hin jedhin. Maaliin inni ati nama miti ati? Ati namaaf hin yaadduu? Akkanatti hin faana oole. Akkanatti inni har'a mana oola. Ergan gaafa dhufeetii guyyaa mana oollee hin beeknu. Maal kan halkanii si dadhabsiise guyyaa oolte moo akkam guyyaa mana oolte? Guyyaa mana oolte maal halkan wal argaa hin jirtanii galgala galaan jiru. Wal arginaanoo miti wal fuuneerraa wajjin galleerraa maal taaneerraa itti raawwatte kanaa sa'aatii jirtu. Har'aa isatu mana oolaa. Silaa akka itti heerumtee jirtu hin beennaa miti. Silaa akka itti heerumteertu akka walitti galtaniitii jirtanii barreerra. Kanaaf iyyuu har'a isa mana oolaa waan ta'eef lakkii hin laffa'inii. Hin bahi mana keetiisii. Yoo dandeesse waldaa keessa deemadhu. Teessee nan eeginiitii olii gadi hin deeminiitii guyyaa biraan dhufaa naan hin jettuu maal? Akkas naan hin jettuu maal? Erga isa faana oolte. Surmayyuu immoo kan qaanii hin beekne jechuudha. Kan safuu hin beekne ati kuni kan safuu hin beekne kan qaanii hin beekne kunoo har'a abbaa manaa koo faanaan oolettee raawwattee viidiyoo waraabdaa? Hindi? Maa hin ta'a maalan si godhe maa inni kana hunda? Maalan si godhe kan kanan duraan haaree jiru irra ittuuyyuu immoo nan gaafa viidiyoo kana argummoo gubadhe ishee. Ati akka barbaadde ta'e wanni nu galchuun jiru beektaa? Akka barbaadde ta'e garuu nama miidhuun gaarii miti. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf nama miidhuun gaarii miti jechuudha. Isa yookaan waan gaarii godhe warri naa gammadda warri namatti inaaftu silaa hundi ishiitii iyyuu inaaftuun achumatti haftima. Hundee waan gaarii kam gootee sii gammannaa? Wanni nu gammachiisu maaltu jira? Waan nu gammachiisu wanta nu gammachiisu wanta ati goote maa inni? Fakkeenyaaf amma nuyi warra sitti lolaatii jiru hiriyyaa keeti jennee hiriyyaa maaliitiiti ati? Hiriyyaa keeti jennee raawwannee nuti amma warri akkasitti sitti dubbataatii jirru warra akkasittiin gubataa jirru kuni waan gaarii kam gootee sii gammanna? Kaleessa bardeen gadda gaafa ati biyya ormaa jirtu yoon biyya ormaa sana keessa ani asitti jechuudha dhugaa rabbiin tokkichi kan na argu kunoo dhugaa rabbii kabajamtoota hordoftoota koo yooman ishee argee dheetan akkasittiin dhugaa eenyuma arguudhaaf akkanatti hin ariifanne jechuudha. Eenyuma arguudhaaf akkanatti hin ariifanne. Garuu ishee arguudhaaf akkanitti ariifadhe isinitti himuu hin danda'u jechuudha. Akkanitti jarjare isinitti himuu hin danda'u. Dhugaa osoo waan akkas leexoo koo jiraadheti bakkee buufatum xiyyaarrattiin dhaqee ishee eegan ture jechuudha. Haa ta'u malee immoo kanumayyuu ta'uu baatee osoon immoo jiinii kiyya jala ga'uu baatee oduma ishiin iyyuu hin dhufinnaan jettee inuman dhaqaan ture jechuudha. Garuu amma edaa ishiin waan isa faana achitti wal argituuf waan inni achitti ishii eeguuf waan inni mana kana kireessee raawwatee ishii eegeef waan isa faana beellama qabduuf anaan hin dhufinnaan jette. Hin dhufin hiriyoonni kootuu natti lolanii akkamittiin ishii olii gadiin oofta ishiinoo dadhabduudha. Akkamitti ishiin dhuftee si fuuti? Maaliin nutuu hin jirra? Raayidii sii qabna naan jedhanii achitti raayidii sii qabnee si eenna raayidii dhangalta lakkiin jedheen lakkii yaa lubbuun jedheen lubbuun si haa badduun jedhan afaan kootiin lakkii yaa lubbuu lakkii raayidii kana zimmeettee raawwattee hin qabatiniiti asii makiinaa sii fideetiniin dhufaa. Yoo barbaadde yookiin na bara gara manaatti dhuftee raawwattee takka bayyanattee sanaan booda mana sii kireeffamee jiru nama isayyuu isan naa kireessinaan jettee reeyi isan naa kireessinaan hin jenne bara micayyoo tokkotuyyuu mana naa argee naan jette micayyoo tokkotu mana naa argee
Kanaafiyyuu mana ganaanii dhaqeetuu ilaalaa viidiyoo naa ergitee jirti sababa kana ta'eefuu dhaqee tanan ilaala manicha maalitti viidiyoo manaatiyyuu dursitee mee naa ergite miicoo tokkotu argeetoo naaf waraabee mana isa kanadha kanan an ergadheetti raatte viidiyoo waraabdee naaf ergite jechuudha. Siniifin argisiisa viidiyoo ishiin naaf ergite iyyuu viidiyoo waraabdee naaf ergite jechuudha. Mana bakkee intinii argameef kan manuma amma keessa deemaniiti ilaalan kanadha jechuudha kan ishiin viidiyoo naaf ergite. Egaa isatu viidiyoo waraabee ergeefi ta'aga manicha viidiyoo waraabdee naaf ergite. Manni kinoo isaa kanadha miicoo tokkotu naaf argee maalodha maalidha naan jetti wanni ishiin naan jedhin hin jiru jechuudha. Kuttee buustee ishiinis ati hin beektu ishiidha namaati beektuu miti ishiitu naaf argee kanaafiyyuu bakka ishiinis achittiin si eeganaan jettee yoo ishiin illee na eeguu baattee raayidii sii qabna raayidiin achi keessaa tikkeettii kan kutatee ba'utu jira achuma keessaa ba'aa naan jette intala koo kuti buusii kana intala kuti buusii jechuudha. Keessa dabartee har'a nan dhufaa taa'ii na eeginaan jettee raawwattee urfana teessisaa oolte jechuudha. Oona gandaa keessa mana gandaa keessa na teessisaa oolte jechuudha. Anaan nama akkanaatitti na teessisaa oolte. Ani bari otoon ofii kootii na kan ta'e umanatti hin fakkaatu jechuudha. Maaliifini bakka rakkina hin qabu. Hindi sa'aatii kanatti naaf yaaduu kan qabdu bara. Gara garuu maal godhii naaf yaadda. Anatu sareedha malee anatu si amanuu balleesse duruma jechuudha. Ati abbaa manaa kee faana ati gaa kun abbaa mana namaa faana maaltu abbaa manaa kee godhe abbaa manaa namaa faana shirri guddi jechaatee oolte ani immoo obboleettiin kee jechuudha. Obboleettii maalitiiti obboleettii kooti ati obboleettii koo miti otoo obboleettii koo taate akkana nan taasistuu iyyuu turte akkana nan gootu iyyuu turte jechuudha. Urfata akkasitti nan galaataatu iyyuu turte beektaa. So ati garuu ani waanuma fedhellee ta'ii dhugaa dubbachuudhaaf baay'uma tokko na gubdee ani dubbiidhaaf of hin dadhabe jechuudha. Kan duraan aaree jirurra amma innaan viidiyoo kee arguun aaree dhugaa amma innaan viidiyoo kee arguun aaree jechuudha. Maal xiqquma sheemii namatti hin dhaga'amu maal laan jettillee hin jettu hin ooltullee hin bultulleedha borumarree har'a namaan odeettee raawwattee too intiniin jettu hin dubbattu har'a anaan akkasitti urfana oolchitee raawwattee har'a kun abbaa manaa koo faana oolee mana koon ilaalaa oolee mana koo sirreessaa oolee jettee raawwattee innaa akkana gadi baatee dhuftee dubbattu maal laan jetti intalli sun hin jettu namaaf bakka hin kennitu bakka si argeen jira jechuudha. Si argeen jira ofii keetiif malee jechuudha. Ofii keetiif malee akka ati namaaf bakka hin kennine kanumarratti si arge kinu. Dhugaa dubbachuudhaaf rabbi kan arguudha. Namaaf akka ati bakka ati hin kennine si argeetiin hin jira. Silumayyuu nama meera urufa irratti alaala irratti ilaalanii jaallachuuni bagan arge dhugaa waaqa bagan arge.